بقنا جيان قرب يخيت تدي فن نيجت أكمل فن ها يعني إيه كريزي بقى قوته مامي جنا خبرها في جنا تمسيها في جنا تمسيها في جنا تمسيها ده دعوتوتا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله motor lagi ete tayar dufet kana gesa balesta Aye. nagan Akasi tapi kabajam tuh kayaknya no bajaj sih dapat cujerti. nah aku jira makina ki kamana Habana. Akasi خلاص باي تشاو نجيت. baka nagati بيخا نجرسيسنا بيخا كل والجال aye nagat يلا بايا نجيت. تشاو. Akasi ordu taafii kabajamtoota keenya amma roozaan akkuma agartanitti kuttee jirti jechuudha. Waan kuttee jirtu amma hooma kiyyaan ilaa ganga inni gabbuutti deema lafaan turaa hanga xumuraatti viidiyoo adda addaan isin mara deema seenaa isin mara akkasii yaa Oromoo. Mama kata pakai penjara, bulan ini tuh kalau itu tuh faktir itu ada waktu mati itu udah gitu, kasih bulan ini selama kakak ini tidak tahu uang kamu. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tapi waktu itu kan kalian nggak hasil kayak ada cerita nih, cerita alhamdulillah. Ya juga ada, macam itu mengarkan dia cerita wana data dia tu wana bayar juga. Orang mujib ia dan ia dan taki menjelekkan dana orang itu mujib ia dah hanya muslim. Agak seperti itu, yang itu kan nanya ni oleh timnya atau tumuran fakir. Adukan alone, sorry, orang muda adukan alone, sorry, orang muda adukan alone, sorry, orang muda adukan alone. Ya Amesa.
Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun akkuma agartanitti jechuudha Roozaan nu gaggeessitee xayyaara seennee jirra arraanta nagaa nam tokko nu bira hin jiru hedduu takka nama dabbaraa gisee namni nama wajjin hin jirre haala kanaan kun hooma kiyya viidiyoo maraafataa jechaa haala qilleensaa haala karaa isin agarsiisaa deemaa jira nu haala kanaan galal kophaa giseen ta'inaa sahuu dilas jechuudha nama dabbaraa namni si duubaa fuula duraan qaanfataa dilas akka namni si wajjin jiru nashaata hin qabdu nu kophaa kiyyaan jira namaan na bira asiin gamanaan jira sanii fi sinin janna karaa na wajji daawwadhaa karaan baaleetis kana fakkaataa karaan baalee jechuudha dachiin takka hin jirtu akkumaan duraan isin himette jechuudha gaarri hin jiru dachii adii dirreedha baalee hedduu namatti tolti dhaqaa daawwadhaa isinin janna kun akkasuma nyaanni nu dhufee nyaatallee nyaachuudhaaf qophoonni arra kookaan ajajadhe kookaan kun ni addaawaa gareen beeku biyya biroo ni jira garuu bas ni addaawaa hedduu takka kookaan fidaniitiin dhugaa ture haala kanaan gaahunu warri bira deemnus warri nu qeebalu deemus turtii adda addaa waan adda addaa qophii adda addaa nu eega fuula keenya dura haa nyaannu haa dhuynu akkasumatti jechuudha akkuma baratametti isin agarsiisuun keenya hafan qabu jennee isin agarsiisaa jirra viidiyoon kun yoo isinitti tole hanga xumuraa daawwattanii akka laayikii sabskiraayib sheer gootanii namoota biraan geessan akkanumatti jechuun biyya adda addaa ni deemnaa isinitti agarsiisnaa biyya deemnu san isin garuu nu jajjabeessanii nu cinaa dhaabbachuu qabdan viidiyoon kun yoo isinitti tole jechuudha an kophaa yeefirraa hasawaatumaan ol qabaa harka ol qabaa gaqqabaa na dabbaree firraa taa'u jira haala kanaatiin isin jaawun olaa kookaa silaa ilaala kookaa bicaa tokko garuu ni addaa kookaan jawu hedduu addaa haala kanaan gaarra Roozaanis si boodaan dhufaa deem galinaan jettee namoota bira hin jiru nu faana turaan hanga xumuraa karaan wajji daawwadhaan isinin jaa ተርባል ሰዓት አቆጣጠር ለስድስት አስር ጉዳይ አዲስ አበባ እንደርሳለን። በንፋስ አቅጣጫና ፍጥነት መቀየር የተነሳ ንቅናቄ ሊኖር ስለሚችል በተቀመጣችሁ ጊዜ ሁሉ የቤት መቀመጫችሁን እንድታስሩ እንመክራለን። የስታር አላይንስ አባል በመሆኑ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም እንዲሁም በስራ ባልደረቦች ስም አብራችሁ በመጓዛችሁ ከልብ እያመሰገንን ጉዟችሁ ያማረና የተሳካ እንዲሆን እንዲሁም በጉዟችሁ እንደምትደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። Good morning, ladies and gentlemen. This is your first officer speaking from the flight on behalf of Captain Yared and Cabin Crew, Senior Cabin Crew Mascaram and India. We welcome you on board on Ethiopian Airlines flight number Ethiopian 176 from Kuba to Addis. To give you our flights, we are now cruising at 24,000 feet and we are approaching our point of descent. في kabajamtoota keenya akkuma barataatti jechuudha shaanxaa fayyadamoo jaayiza godhanna shaanxaa keenya kana amma immoo waan nu afee eeggachaa jirra fi nama nu qeebalu eeggachaa jirra nama nu qeebaluu fi ammas waan biroo tees gubbaa hafee saniin eegu jaa aannaniin fidee dhufe aannan itittuu jechuudha itittuu saniin eegu jira haala kana jechuudha dhufnee jirra gaamma nama nu simatume dhufu jirraa jaanii ijoollee nu simatu ta'eena faana turaan hanga xumuraatti. Jalajiruukiya sinabdadda jira sidamuun dandayu dabamin nabira nabeeni jaalato gammachuun tosirraaga nanumee sifirraa. Jalajiruukiya sinabdadda jira sidamuun dandayu dabamin nabira nabeeni jaalato gammachuun tosirraaga nanumee. Magana gaanne eetanii. Finne dura siftee moo baala? Baalee bareeduudha hedduu biyya nama simatu. Finne dura siftee moo baala? Baalee bareeduudha hedduu biyya nama simatu biyya jaalalaa biyya addaa.
jiraata biyya dhadhaa biyya deemaa biyya marqaa biyya addaati biyya qilleensa illee nama hawwatu gaarri hin jiru dhagaan hin jiru itti dhokatu hin jiru dirree adiidha Baalee sila agarte addaati Baalee sitti bareedu maashaallah Baalee sitti qilleensa dabarsee akka nyaataatee jirtu isaani warreen hogoo gobatanii Baalee ture isin irraa badee akkasitti akka nama Ameerikaa irraa dhufee deebiin simatti ini akkana jechuudha anatti tolee jira gammadee jira seensi yeroo hedduu Baalee biyya daawwannaati biyya bineensonni hedduun biyya gartee wanni babbareedaan hedduu jiru jaanii akkam wanni kun maal fa'aa daawwatu maal fa'aa bineensotaan guddaa guyyaan jala gahee gammaas dirree sheekan fagaatu ka Baalee biyya ganda warra dhuunfaa irraa hedduu fagaata saniif gaafuma biroo jireenyaa asitee waliin isaanii obsaajee waliin isaanii dhayinaa guyyaa lammaffaa deebi'uu jeetiin dalagaan qaba waan ta'eef anis guyyaa kiyya gahee osoo arra boorra inni waan fagaatu siimichaa guyyaa qabattee pirogiraamaan dhayita malee akka nama lafaa kaatee dhaquun hin ta'u waan ta'eef irraa akkasitti deebinee jechuudha guyyaa biroo akka haala addaatiin bikka adda addaa bikka dhayinee ni jira bikka viidiyoo marree ni jira garuu bikka adda addaa bikka bineensotaa bikka akkasitti bikka filatamtu sun hin dhayin bikka babbareetu bikka adda addaa bikka manuuf dhiyoo jechuudha isaaniif dhiyoo dhiine haala kanaa kana qaba. Gaariidha inshaallah Baalee biyyaan gartee dhaquudhaaf hawwu Oromiyaa keessa waliin hin gaajeetti yaada qabanii. Inshaallah itti deebi'emoo Amboo, Jimma, Shawaa, Walloo akkasuma hangi salaalee kutaa Oromiyaa guutuu deemee ittiin daawwadha yoo rabbi Arsii dhaqeetiin turedha. Arsii gara bahaa kanaan dhaqee Arsii Itayya dhaqee gara kaanillee inshaallah ni deema. Hiriyoota hedduun qaba keessattuu Arsiirraa akkasuma Jimmarraa waliin dhayina gaama karaa lammaffaa waliin dhayina. Inshaallah waliin dhayina jalqaba irratti Baalee boodaan egaa biyyi wanni guddaan biyyi yoo gartee nagaya taatee tasgabbii qabaattee keessa olii gad deemuu dandeessu. Garuu yeroo biyya keessa kanatti rabshaan jirutti namni bakka adda addaatti dhumaa jiru kanatti deemulleen nama rakkisa. Yoo haalli gartee biyyattii tasgabbaawee nageenyi bu'ee inshaallah biyya hedduu waliin deemnaan jaa atis magaalaa gara gara Finfinneetti deemte dhugaa dubbachuuf ani Oromiyaa keessa jiraachuu bakka natti tolu Finfinnee keessa yoon bahe kalluunni bishaan keessa yoo bahe akkam ta'a akka kalluunni bishaan keessa baheetiin ta'a Finfinnee keessa baanaan ni deebotaan hin deeboddaa bishaan keessa yoon bahe akkas dhugaa dubbachuuf Finfinnuma keessa bahee garma biyyattii gara Hararii yoon deeme Hararuma kana gandatti yoon galee akka malee cinqamee jechuudha. Maaliif biyya taa'uun na jibbisiisee osoo hin taane hin beeku qilleensa asii kanaatti. Qilleensa Finfinneetiin wal qabate biyya keessattuu namni gartee biyya alaa ture biyya alaa jiraate Finfinnee kana keessa hoo hin jiru Finfinnee kana jiraata. Akkasii isinis warroonni biyya adda addaa jirtan biyya adda addaa teessanii nu daawwattan yeroo galtan nu bilbila isin simannaa Finfinnee bakka barbaadan hunda deemnee isin daawwachiifna. Akkuma biyyaa kana Baalee dhayitanii Jimma dhayitanii bakka adda addaa isin daawwachiisna. Kunoo anuu biyya kanarraa tana deemeetiin akkana qophaa'anii na eegan. Akkasii Boolee tana yeroo dhuftan kabajaa keessaniif ababaa diddiimtuu ilillii diddiimtuu afeetiin isin eegan akkasitti isin simanna isinummaan heeloon hunjoon dagatina akkasii turtiin keessan hangalumaatti nu waliin agarra. Magala, Simale, Yamino Lebula. Obare, Wayobi la Laile, Wayobi la Laile. Arsi Damnan, Ogaran Narore, Ogaran Narore. Daawwattoota keenya kabajamoo amma aeropoortii irraa gara manaatti galaa jirra. Kulle har'a gaafeerraa narraa bu'uuma barbaadde xolfadhu. Jetteere
وان قدو سرت طلب لي زي نمني اكنا جاني بيتا زي وان برباد طلبدو نمانجان نمني بيخاك فيسن نمالال يوم هنقدو وان تكسينا في رغزي جان هيستيفي وان برو طلبت اكسواني اكس وبليتي تنيتنا والبرا وبليتين تنيتوني وبليس كينيا كان بي سعودي عربيا جراتوتو امانه دا ناف جبيسي جي اكس غرو لالچون انجرو كادي مانمات warri dhiiraa ija keessan suutumatti gartee akka obboleetti ilaalaa mala isiinis akkuma nama tokkotti dhuftee nasimattee obsaa wajjin nasimattee dhufanii jechuun nasimatanii gizee na dhufan hedduun gammadee namni gizee bitte takka irraa gizee bitte si eegu jechuudha hedduu takka si tolaa gammaddaa jechuudha gammadee gizee akkasi dhufanii nasimatanii nama marama hedduu takka na oowwee jira dhugaa na oowwee jira akkasii hordoftoota keenya ga'arra qophiin keenya takka immoo dhufaan keenya baala irraa ka dhufne kana fakkaata hanga gaa qophii biraa mana gadhee dhiqannee jijjiirnee aadaa kunis na ulfaattee jirtu irraa jijjiiree maal jedhi gadhee magaalaa gabbabaanee lallallagaa inni xiyyeetiin immoo bishaan keessa kaatee tokkotti godhadhaan jechuudha hedduu naffattee jirti. Isin gaafa dhuftanis akkanuma binne isiniif hin dhoksa akkasumaami. Akkasuma. Warra geeloftan kiyya qaqqaalii hedduu dhufaa jira isaaniif jechuudha waan akkanaa kan binne siman akkuma kiyyaa kanatti koottaa biitii teessan akkana fakkaazanaa immoo anuuna bareechitee jirti kaniin duraan biyya ormaa Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa biyya adda addaatiin deema jedhi iseetiin jira amma kunoo biyyuma kan isaan fataa jira jechuudha. Haala kana fakkaatti obboleettiin keenya tunis amaanaadha akkuma beekanitti nu wajjin jirti jechuudha irraa akkas jennaani. Assalaamu alaikum jee. Assalaamu alaikum jee. akkasi nu faana tura hanga xumuraatti isin jenna. Obsaayyuu haa qabaate atti kutanno obsa. Akkasi daawwattoota keenya garuu ililli kulanii qofaaf kannita jettanii isinitti hin dhaga'amini abbaan fadhee haalarraa dhufnaan kabajaan natti bilbilee gara kiyya dhufnaan keessummaan kiyya mataa kiyya gurgubba kabajaadha. kabajaa guddaan kannaafi akkasi nagaan koottaa ililli harkatti qofa isinii kannoo osoo hin taane aeroportii boolee kana guutuu afeen isin eegaa jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya isinummaan bilbila asirra jiru kanaan bilbila heeloojaa hanga biyya keessanitti isin galchuu nan danda'a jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u Finfinnee daawwachaa nu waliin tasii yaaddame. Finfinnee maali si yaaddi? Finfinnee way qilleensa isii maali si jeesi deemisumaa yaadee on deemisa keessa deemuu ni jira miti taa'uun fadhu beektan hin deddeemaa miti deemisuma isii shush keessa jechuudha yaadee garuu gosi jira biyya bartee takka irraa gisee kara biyya biraa dhaqxee biyya jirtu san ni yaaddaa biyya biroo qilleensa jirachuu beeka amma ammoo waan ta'eef Finfinnee nama salachaa biyya feetee yoo dhaqxee deebuu barbaada malee biyya biroo feetu dhugaadhaaf immoo reeboobsaan jeetti nama haratti gisee dhaqee akka nama biyya biroo irraa ya bodoh kena makan juga akasi karena kan ini fikir dia adalah dia dah dia koji dia nama nama oli ya namni filafjet ya dhugaa dubbachuuf Finfinneen bakka jireenyaaf biyya keessa jiraachuuf sirriitti namaa taatu keessatti warra biyya alaa tureef bakki sirriitti mijjatu biyyuma biyya keessa Finfinnee tana jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya nu waliin. Daawwattoota keenya amma ganda keenyatti gallee jirra. Gandi keenya akkuma beekamu boolee aeroportii irraan fagaatu. Boolee bulbulaa jedhama naannoo sana jechuudha. Yoo kam guddatee daqiiqaa muraasa jechuudha. Kulali maal achi aayida? Maal achi aayida? Mana wanni godhu jira gallee akkasitti yeroo dhiqannee baanee mana nyaataa deemnee walitti deebinaa nagaan tura.
daawwattoota fi hordoftoota keenya kun mana gallee qannii maal jennee waadaa firra baasnee jijjiirranne ammaan tana laaqana nyaachuuf laaqana akka obsaan jetti waan addaan si afeeraa waan addaan isin afeeraa jeetee mujjirra meeqa laaqanatti nu afeertuu fi uummata keenya. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo amma gaa kunoo mana gallee deebinee nama tokko dabalannee nama baay'ee nurraa fade yeroo dura yeroo dheeraa waliin hojjechaa turre Yaasuu Birraa Yaasuu beektu mul'atu. Salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi keenya qaalee kamitti nagami jirra rabbiif jallaa ga'u. Arraante kunoo obsa teeknoofi obbolee teenya koolanii wajjin walagarra jirra. Kaleessa obsaan chaalenjii takka wajjin wal qopheessina jechuudha. Chaalenjii sana mootee jechuudha. Kanaan wal qopheesse tana keessa wal garree saniif obsa arraante nama dhugaa dubbachuuf kaleessa bulanii baas afeeruuf hin deema Yaasuunis afeerraa biraan narraa qafata arra du'uuf hin deema. Bishaan biyya miskiina tokkodhu taphattoonni siidhaaf haawoliin dalagan. Obsaan maallaqa nu baasu jira. Maallaqa itti caccabsanu nu baasu. Garuu obsaan meeqa baasame? Maallaqa guddaa. Fuudhu? Kuma 5 kudhan fuudha jee. Arragaa. Ani amma gara boole madaalam kana jira. Bakka boodaan dhufa fi silkii biyyaatan laafatu wal dhibbanne. Yaasu akkam nyaanne? Akkam nyaanne isin ta'e? Annatee duruun beeka. Obsa. Obsa nyaanni qabda. Nyaanni? Kirezi. Bakka guutame mi? Ganaa kabraa hafe ganaa tibsii hafe ganaa. Tibsii hafe ganaa. Tibsii addaa. Kunoo akkanatti nyaata addaa kana daa'imee dhukka itti qabne. Hordoftoota keenya alhamdulillah rabbil alamin laka alhamdulillah shukru jaani nyaannee jirra kanuuraa rabbil alamin. Maaltu sitti tole salataadha moo tibsiidha moo? Yaasuu. Obsaa fi kulani yeroo dheeraa booda araa ol garree achumaanuu kun naafiranii jiranii obsaa kanee angooshee deeggaree moodee akkasii kun irraan kana naafiranii jiraa dubbatti nyaanii bareedaadha. Keessattuu gotii salataa addaati iddoo tola gara toomii biroo biyyaa. Nama gartee VIP ta'uu gara akkasii isinis yeroo biyya alaatii dhuftan naafila bikka kanatti isin afeeruun kiyyee waan hin oolle akkasii alhamdulillah nyaanne dhufne kun haala kanaa waliin dabarsinee jirra akkasii viidiyoo birootii waliin deemnaa nagaan nuuf qabaasa. Thank you, Obsa. Galatam.